nagaan siif haa ta'u. Ameen nagaan siif haa ta'u. Ortodoksiidha moo peenteedha? Ani Islaama. Peenteedha. Waaqayyoon kiyya Allahadha, ergamaan kiyya Nabi Muhammadii, kitaabni kiyya Qur'aana. Waaqayyoon kee eenyu, ergamaan kee eenyu, kitaabni kee maali? Waaqi tokkuma jira. Akkasiin hin jenne. Waaqa meeqa jira siin hin jenne afaan Oromoo. Waaqni nan waaqessu Allah jedhama. Ergamaan ani hordofu Nabi Muhammad jedhama. Kitaabni an duuka bu'u Qur'aana jedhama. Amantiin kiyya Islaama. Ati waaqni ati waaqessitu eenyu? Ergamaan kee eenyu? Kitaabni ati hordoftu maali? Amantiin kee maali? Afran kana naa himi ragaadhaani wangee Qur'aan raasii kan nakan kooti keetii ragaan Qur'aan irraa naakan wangee irraa. Waaqni ani waaqessu Waaqayyoodha. Waaqa abbaa ilma jedhamee beekamudha jechaadha. Waaqa abbaa ilma jedhamee beekamudha. Jedhamee lamaan kana waaqessaa jechuun walitti. Waaqa abbaa ilma jedhamee beekamudha. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa. Ragaan isin gaafa nama dura ragaa dhiisi. Waaqni kee maqaan isaa eenyu kan waaqessitu? Yesuus immoo abbaadha. Naatiifis dura. Abbaanis ilmis tokko adda baasuun hin danda'amu. Ansan siin hin jenne. Waaqni meeqa? Tokko. Tokkichi san Yesuus immoo abbaadha. Abbaadha. Goobas hayyee Waaqayyoon ati Yesuus hin waaqessitu abbaa waaqessa. Goobas kiristaana ajaa'ibaa dhufe. Ergamaan keetoo eenyu? Ergamaa otoo hin taane hojjetaan hamanamaan. Ana hojjetaa sin gaafanne hojjetaa sin ergamaan kan Waaqayyoon si erge dubbii itti kennee barsiisi biyya lafaa jedheen ergamaan kan kee eenyu? Yesuus. Yesuus ergamaadha. Ameen. Furanne Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waaqayyo guddaadha. Haleluuyaa. Waaqayyo abbaa qofa waaqessa. Ergamaan isaa Yesuusi. Kitaabni ati duuka buutoo kitaaba 80 takkaati moo 66? 66. Goobas. Amantiin kan kee Islaama moo Kiristaana moo Pheenxe moo Ortodoksii? Pheenteedha. Goobas. Ragaan si gaafadha amma kanaa wajji. Ragaan si gaafadha. Waaqayyo abbaa qofaatu Waaqayyoodha kan jedhu naa kanne wangeela irraa ragaa. Waaqayyo abbaa qofatu. Waaqayyo tokkicha dhugaati kan jedhu. Waaqayyo tokkicha kan jedhu. Ana akkas jenna. Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa kan waaqeffamu takka Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa kan jedhu naa kanne wangeela irraa. Waaqayyoon tokkichi. Yoon beeyne anaas kana siin gargaara. Meeshi naa kenna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 dubbisa. Har'aati Islaama taatee deemta. Inshallah. Rakkoon hin jiru. Abshiru. Macaafa farkaan qabannee rakkoon hin jiru. Nan beekama. Namni dubbise akkana jedha Yesuus Kiristoos. Yeroo san Yesuus akkana jedha. Si Waaqayyo jedhe naas hima. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha. Isa Yesuus Kiristoosin erges beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Eenyuun Yesuus Kiristoos si Waaqayyo isa tokkicha jechuu jira. Eenyuun jedhe? Yesuusitu waa abbaadhaan jedha mitiire? Si jedhe amma fakkeenyaaf Deevid sihi suma qofa si dhugaa dubbata suma jedhe si eenyutiin dubbachuu jira? Anatti dubbachuu jirta jecha. Goobas Yesuus biyya lafaarra taa'e si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha. Isa Yesuus Kiristoosin erges beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu? Ergamaan sanoo eenyu? Yesuus hin erge. Waaqayyo tokkichi dhugaan Waaqadha. Tokkichi si Waaqayyoon eenyu jechuu jira? Eenyutu si Waaqayyo jechuu jira? Yesuusidha. Goobas eenyuun si Waaqayyo jechuu jira? Abbaadhaani. Goobas si Waaqayyo isa tokkichi atumaatu tokkicha Waaqayyo tokkicha eenyuun jechuu jira Yesuus? Waaqaan jechuutti jira ka abbaadhaan. Goobas. Okay. Yesuusin kan erge beekuun isaaniitis jira. Eenyutu Yesuusin erge? Abbaatu erge. Goobas. Okay. Yesuus ergamaadha moo Waaqayyoodha? Shigaa Yesuus ergamaadha moo Waaqayyoodha kan jedhu kana keessatti ragaa si waan eega yoo waan afaanii naa himtee fudhachuu dideen ragaa si gaafadha malee yoo nakki jibde ragaan si gaafadha. Yoo dhugaa kan dubbatu taate ragaa si gaafadha.
akkasii miti kaa amantiin loojikii miti amantiin ragaadhaan deema. Loojikii sin gaafan waan jedhe Yaada sammuu miti. eenyutu Yesuusin erge Yesuustu Yesuus erge Abbaatu Yesuus erge. David wait Abbaatu Yesuus erge. Innis wangeela la Yohaannis. ilaha illallah rasulullah Wangeela Yohaannis waan jedhe boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha? ansa singa ragaa sin gaafan aboo Sagalitti nimbe jala- ragaa singa aboo ragaa sin gaafan bismillah Eeshi wal dhaggeeffachaa deemuu wayyuure wal dhaggeeffanne ani si dhaggeeffadhe deebii sii kennaan jira bar. Deebii sii kennaa si dhaggeeffachaa rakkoon Maqaa qabu isaa formu. Wal dhaggeeffachaa wajjin deemna. ay nama tola wangeela gula labanii No, ani lallabaa miti. Ani hordofaa amantii tokkooti. Lallabaas miti raajis miti. jirtani biyyi lafa inni wajjaa fudhatu jira aboo waaqayyoon tokkichi abbaa malee Yesuusi mitimi Waaqayyoon tokkichi abbaadha. ijoollee madrasaa qophaa'u deema Garuu yeroo tokkicha daqiiqaa tokko Tuqa kee ittiin dabalin garuu ittiin dabalin garuun jedhin eega waaqayyoon tokkichi abbaadha jette garuu garaa keessa yaada kan kee ittiin dabalin eeshi Yaa, garaa kan keessa muzir. yaada ittiin daballe maaliif yeroo tokko waliin dhaggeeffannu? garuun jedhin garuunaan jettee yaada kan kee ittiin dhiise. dabalin eega waaqayyoon tokkichi abbaanaan jette ready Waaqayyoon tokkichi abbaadha. hayyee Yeroo sanatti okay yeroo kakuu moofaa fudhadhee keessa anis fudhadhee dhiisi waaqayyoon kakuu moofaa fi haarawaa lamaa jira tokko dullacha tokko haarawaa maali jedhama aadillee manni kun waaqayyo kaleessaa isuma arraasisuma waaqayyo lama moo tokko aleessaasisuma arraasisuma garuu sabni biyya lafaarra ture bara sana keessa cubbuu waan hojjeteef Yesuus garuun Kiristoos jedhin hin jenne. sagalee isaa Garuun Sagalee jedhin isaa gara biyya waa'ee lafaatti. cubburraa haasa'uutu hin jirru Sagalee- waa'ee cubburraa haasa'uutu hin jirru waa'ee cubburraa